Atileet Fayyisaa Leellisaa guyyaa har'aa akkas jechuudhaan toora feesbuukii isaa irratti katabee jira. Dubbiin jedhe kunis namoota hedduu mufachiisaa jira. Egaa Atileet Fayyisaa Leellisaa akkas jedha. Ergaan siif qabu yoo jiraate dhaloonni kun baay'ee eenyummaa isaatiif gatii kaffalee jira waan ta'eef mana ati keessatti laftu kana sirratti diiguu danda'u waan ta'eef of eegi jedha. Egaa guutummaa isaa qabannee isiniif dhufnee jirra. Hanga xumuraatti nu hordofaa. Akkam jirtu hordoftoonni Eebbaa Broadcasting. Maatii keenyan ta'een ammoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa koomentii jalatti yaadaaf qabdannuuf share gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisa. Atileet Fayyisaa Leellisaa namoota Irreechaa qeeqan irratti yaada isaa karaa feesbuukii akkas jechuudhaan katabeera. Ofii hadaa gattee erga qullaatti haftee turtee bultee jirti. Akkuma ofii qullaatti haftee namas qullaatti hambisuuf dhidhiittachaa jirti. Qullaan kun ga'ee maal as keessaa qabda waa'ee Irreechaa dubbatta. Irreechi har'a ga'u keessatti sidhiisii akaakayyuun kee ga'ee keessaa hin qabu. Kanaan dura Irreechaa balleessuu fi Gabreelii irratti ijaaranii innis dadhabnaan Mikaa'eliitti dabalanii homaa ta'uu Irreechi dachaan guddannaan har'a abdii kutannaan baga ittiin singee jechuun jalqabanii kan kee kun immoo hammuma kanaayyuu bishaan fuudhuu hin danda'u. Ergaan siif qabu yoo jiraate dhaloonni kun baay'ee eenyummaa isaatiif gatii kaffalee jira waan ta'eef mana ati keessatti laftu kana sirratti diiguu danda'u waan ta'eef of eegi. Akkuma rehee heegee ofirraa ol qabuu dandeessa malee eenyummaa ati kaleessaa akkuma salphaatti daakuun geddarattee namni biraas akkasumatti waan dhiisuu yoo sitti fakkaate irra deebii cuubami. Ofii sooftuweerii hormaa waan taatee fi namni si dhoowwee maaliif taatee namni isheedhaan jedhee hin jiru. Jiraachuunis irra hin jiraatu garuu afaan qabachuutu sirraa eegamam. Akkuma afaan kee bantetti afta malee wanti siif godhamu tokkollee hin jiru. Teessee guggubachuun kee garuu itti fufa jedha Atileet Fayyisaa Leellisaa. Oduu biraatiin gatii warqee gabaa addunyaa irratti riikardii haaraa ga'e. Gatii warqee tokko yookiin giraamaa 30 doolaaraa 4,000 caale. Raafamaa siyaasaa addunyaa fi kufaatii diinagdee waan sodaatanii fi investoroonni hedduun qabeenya isaanii bifa warqiin kaa'uuf jecha bitaa jiru. Erga bara 1970 as gatii warqee akkas qaalii ta'e hin beeku. Erga ji'a eebilaa keessa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyoota adda addaa irratti taarifaa haaraa dabarseen gatiin warqee sadin dabaleera. Yaadannoon investoroota biraan hammoo waajjiraaleen mootummaa Ameerikaa cufamuuni torban lamaa fi qabachuun irraa ragaalee diinagdee qabatamaa dhabuu isaaniiti jedhu xiinxaltoonni. Warqeen investimentii waabii qabuu jedhamee amanamaa gatii isaa inni deebisa yookiin bu'aa guddaa qaba. Kun yeroo raafamni diinagdee fi gabaa uumamuu keessaa ba'uu olaanaa qaba. Roobii har'aa gatii warqee tokko doolaaraa 4,000 fi saantibaa 36 ol guddateera. Yeroo Tiraampii marsaa jalqabaatti aangoo qabatee waajjiraaleen mootummaa sababa baajata cufamuun gatiin warqee persentaa 4 dabalee ture. Garuu akka waajjiraaleen mootummaa banamaniin gatiin warqee hatamtamaan kufa jedha xiinxalaan tokko. Sababa biraatiin kan jedhame ammoo humni sharafaa doolaaraa dadhabaa deemuu fi daldaltoonni qinxaaboo ta'uu ibse. Bittaa warqee kun sibiiluma isa qofaa osoo hin taane karaa gabaa onlaayinii bituun gatiin maallaqa isaanii guyyaa sana baasan bifa warqiin isaaniif qabamee ta'a. Waggaa kana akka konsool waldii daldaltoota warqii addunyaa doolaaraa biiliyoona 64 ta'uu gabaa warqii irratti imbaastii ta'eera. Gatiin warqee Itoophiyaa keessatti dhiyeenya haalaan dabaleera. Pirezidaantiin Itoophiyaa Taayyeen oomishni warqii isaa bara 2016 keessa toonii 3 ture irraa bara 2017 keessa gara toonii 38.87 guddateera jedhani. Egaan hordoftoota keenyaa oduu biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.